Jimmaa AbbaaJifaar. Mootummoota Islaamaa biyya keenya keessatti hundeeffaman keessaa kan booda irratti hundeeffamte mootummaa Jimmaa AbbaaJifaariin. Akka barreessitoonni seenaa hedduun dubbatanitti uummanni Jimmaa duraan wasaniyyoota yookaan waaqeffattoota turan. Jaarraa 19 keessa daldaltoota muslimaatiin amantii Islaamaa qabatan. Seerri bulchiinsa Jimmaa sirna aangoo waldhaalchisuu ture. Waldhaalchisi kun hortee warra diggoo jaarsoo keessatti kan taasifamudha. Mootummoota isaanii keessaa mootiin beekamaan AbbaaJifaar ture. Maqaan AbbaaJifaar Muhammad Daawud jedhama. Maqaan isaanii Tulluudha warri jedhanis ni jiru. AbbaaJifaar bara 1853 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhalatan seenaan isaanii ragaba. Maqaan qondaalummaa isaanii immoo Sulxaana jedhama. Jimma bara mootummaa AbbaaJifaar keessa baay'ee badhaatu turte. Beekumsaanis hedduu dagaagdee turte. Abbaan Jifaar ulamaawota yookaan beektota Islaamaa fi barattoota diin al-Islaam ni jaallatas ni gargaaras. Ulamaawota Islaamaa ofitti dhiyeessee kidmaa isaaniif dhaabbatan sadarkaa guddaarra isaan kaa'am. Akka isaan ilmii fi kitaabota baasan malee duniyaa dalaguuf hin yaaddofne mindaa isaanii ramadam. AbbaaJifaar mootummaa Jimmaa mashaayikha 66 qoodee hunda isaaniitu aalima tokkoon akka hoogganaman taasisan. Hundumti isaaniitu khalawaa yookaan mana barnoota Qur'aanaa mata mataa isaaniitti uumaaf. Abbaan Jifaar nama musliimoota biyya keenyaatiif waan gaarii dabarsee deemedha. Namoonni biyya keenya hajjiif gara Makkaa yookaan Saudi Arabiyaa yeroo deeman akka hin rakkanneef akkasumas ijoollee isaanii achitti yoo baratan galaa akka hin dhabneef jecha magaalaa Makkaa keessatti mana gamoo tokko ijaarsisan. Waqfii godhanii yookaan kennaa gara Rabbii keessatti kennamu erga abbaan kennee du'e illee hundaan isaaf kan galu faayidaa uummataatiif oolchanii jiru. Garuu yeroo ammaa manni seena qabeessi kun bakka sanatti hin argamu. Manni kun masjiida guddaa Makkaa yookaan haramain biratti yoo gatii ta'eef mootummaan Saudi Arabiyaa diigdee harama akka bal'atu taasistee turte. Maatii AbbaaJifaariif iddoo biraatti gamoo guddaa kan bakka buufameef ta'uun ni beekama. Haaluma AbbaaJifaar waqfii godhee yookaan kaffaltii tokko malee faayidaa uummataaf arjoomuu namni lammii Itoophiyaa ta'e kamiyyuu yeroo hajjiif gara Makkaa deemu hanga hajjii geeffatee gara biyyaa deebi'utti kaffaltii tokko malee tolaan gamoo kana keessa turuu ni danda'a. Mootiin AbbaaJifaar umurii isaanii waggaa 72tti bara 1925 akka lakkoofsa Habashaatti du'aan addunyaa kanarra boqotan. Magaalaa Jimmaa fuuldura ganda jireen keessatti masjiida 40 bakka jedhamtu biratti awwaalaman. Rabbiin nama guddaa fi kabajamaa kanaaf rahmata isaa godhu jannatul firdaus bakka qubsuma isaanii haa taasisu jecha qopheessuun kan isiniif dhiyeesse obboleessa keessan Mujaahid Aboo yommuu ta'u, seenaa barsiisaa fi bohaarsaa akka kana argachuu yoo feetan toora YouTube keenya subscribe share godhaa jechuun dhaamsa keenya. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.